lammiiwwan kaabaa qaxaleewwan sanyii warqituu duula bobbaa erbuu shinnigaatiin lola gaggeessaa jiraniin bakkeewwan hedduu to'achuu bira darbee kaabinoota godinichaa teessuma isaanii jalatti raasaa jiru. Tarkaanfii tibbanoota kana walitti aansuun fudhachaa tureen kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee keessatti diina du'aaf madoon adabuu hoogganni waboo bakkichaa ONM'tiif hime. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kaabaa bobbaa erbuu shinnigaan waxabajii 23/2024 irraa eegaluun walitti fufinsaan tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu Abiy Ahimad irratti fudhachaa jiruun injifannoo cululuqaa galmeessuu jabeesseetti fufeera. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee magaalaa Caffaa Roobit keessatti kibxatan waxabajii 25/2024 sa'a 9 irraa eegaluun lola jajjabeen waboo mooraa waraana faashistii PP itti seenuun harkan keessaa hanga sa'a 7 taasiseen humna diinaarraa 63 ajjeesuun 45 madeessee mooraa diinaa raasee jira. Lola leencotni zoonii kaabaa waboon moonaa weerartuu PP magaalaa Caffaa Roobit itti seenuun fudhate kanaanis hedduu ishee du'aaf madoon adabuun kan haftee baraagdee humna dabalataa waammachuuf iyyachaa turte. Haleellaa rifaasisaa gootichi Abdii Sabaa irratti taasise kanaan meeshaalee garaagaraa dugda diinaarraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Impaayerri ni kufa. Bilisummaan dhiigaan ni dhufa. Bobbaa erbuu shinnigaa itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti murni bilxiginnaa qe'ee uummataa irra deemuun dirqiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo loltuun ganda tokkorraa nama 20 qopheessaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalkennaa sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessam. Sirni kufaatiif qarree irra marmaaraa jiru biltsiginnaan lola empaayeratti keessatti irratti adeemsifamaa jiruun dhumaatiin waraana isaa baay'achaa dhufee abdii kutannaa seera dhablummaa fi jibbiinsa sanyummaa moonaa isaanii keessatti babal'ateen miseensonni murna biltsiginnaas haamilee dhabuu fi gochaa sirna abaaramaa kanaa balfuun yeroo adda addaatti sirnicha keessaa qawwee fi hidhannoon badaa fi meeshaa bakkeetti gatuun uffata jijjiirraa ratanii deemaa waan jiraniif moonan murna nama nyaataa PP kun diigama waan dhufeef uummata meeshaa maleessa leenjii tokko osoo hin laatiniif qaama nageenyaa waliin ta'uun maqaa waboo loltuun namoota jireenya isaanii mo'achuuf carraaqan lola isaan hin ilaallannetti hirmaachisuun lubbuu isaanii dhabamsiisuu erga eegalee bubbuleera. Akkuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jillee Dhummuuggaa keessatti dheengadda waxabajjii 25/2024 lukkeelan biltsiginnaa waltajjii teessisaa oolaniin waboon baadiyyaa fi magaalota hedduu qabachaa jira. Nuti ammoo isaan cabsuu kan dandeenyu lola qofaan osoo hin taane uummata meeshaa maleessa ganda tokko irraa nama 20 haala riphee lolaan hidhachiifnee bosonatti bobbaafna akkasumas waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun hattoota hawaasa saaman ajjeesanii fi gudeedan ijaarra akkasumas maallaqa guddaa baafnee waboo fi uummata Oromoo wal jibbisiisuu qabna jechuun maree geggeessaa akka oolan hirmaatan waltajjii sana irratti argame maqaan isaa akka dhaamu hin feene tokko ONM'tti himeera. Akka hirmaatan waltajjii sanaa kun jedhutti namoota ganda tokko irraa 20 qopheeffaman kun riphee lolaa fakkaachuun bosona keessa deemuun galgala ammoo ol deebi'uun uummata saama fi waboo waliinis wal dura akka dhaabbataniif qajeelfamuun barameera. Shira ergamtoonni biltsiginnaa xaxaa oolan kana irratti ONM jiraattota aanaa Jillee Dhummuuggaa tokko akka dubbisetti nuuf kun waan haaraa miti kanaaf gonkumaa raafamne waan seera fi seenan nu gaafatu deebinee waraana keenya kan ta'e waboo irratti hin dalagnu jechuun dubbataniiru. Godina Harargee Bahaa ona Baabbilee galma amantaa waaqeffannaa Baabbilee irraa abbootii amantichaa dabalatee waaqeffattoonni baay'inaan 82 hidhamuun dhaga'ame. Dabalata qabnam. Gareen ajjeesaa Abbaa Irree bara dhufaa darbaa Impaayera Itoophiyaa amantaa ofii qofa leellisuun amantiiwwan biroo hacuucee gabrummaa siyaasaatti dabaluun kan amantaa sabaa fi sablammoota Impaayeritti irratti fe'uun dhiibbaa hangana hin jedhamne geessisaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo ammaa kanas murni bilxiginnaa ergamtoota isaa bobbaasuun amantaan qoodee uummata Oromoo walitti buusuuf sagantaa bocatanii amantaa waaqeffannaa fi amantiilee biroo wal dura dhaabuuf hojjechaa jiraachuun ibsamee jira. Haaluma kanaan godina Bahaa Harargee ona Baabbileetti waraanni maafiyaa PP gaafa waxabajjii 24 bara 2024 magaalaa Baabbilee galma amantaa waaqeffannaa Baabbilee irraa sababa tokko malee sababa amantaa isaaniif qofa ukkaamsuun namoota 79 gaafa jalqabaa kan qaban yoo ta'u, namoota gaafachuu dhaqanis 3 itti dabalanii hidhanii jiraachuu dhaabbanni amantii waaqeffannaa beeksisee jira. Kormi tokkos sagantaa sanaaf kan qophaa'e waraanni bilxiginnaa fudhatee akka deeme baramee jira. Waaqeffattoota hidhaman 82 keessaa namoonni 25 hojii koree konyaa Bahaa Harargee kanneen gaggeessan yoo ta'u, waajjira poolisii onichaatti hidhamanii kan jiranii fi waaqeffattoonni 57 ammoo mooraa waraana onichaatti argamutti hidhamanii jiraachuun beekamee jira.
waaqeffattoonni loltoota Abiy Ahmediin qabamanii ukkaanfamuun hidhaman kunneen walgahii mana maree walakkeessa waggaa wiirtuu hordoftoota amantaa waaqeffannaa Baha Harargee gaggeessuuf walga'an koreelee hooggansaa giddugala baha hooggansaa wiirtuu Baha Harargee fi konyaalee akkasumas koreelee fi miseensota galma Baabbilee ta'uu dhaabbanni hordoftoota amantaa waaqeffannaa ifoomsee jira. Namoonni galma dhaqaa jiran akka waaqeffannaan hin gaggeeffamneef waraanaan galmatti doorsisni irra gahaa jira kan jedhu dhaabbanni hordoftoota amantichaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa jaarmee amantii kan beekamtii qaama seerummaa qabuu fi mirgi amantichaa seegamee hooggantoonnii fi waaqeffattoonni to'ataman kun akka gadi lakkifamuun hojii isaanii idilee galmaa akka itti fufu cimsinee gaafanna jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Godina Lixa Shaggar Aanaa Bargaatti waraanni faashistii PP jiraattota hidhuu fi ajjeesuun achi buutee dhabamsiisaa jiraachuunis ifoome. Jaalaqaafan Fayyeeraa dabalata qabam. Turtii yeroo barcuma isaa dheereffachuuf jecha akkansi bulchetti bulta yaada jedhuun ciqilee isaan uummata Oromoo irra dhaabbate gochoota gara jabinaa tilmaama hin qabne namoota nagaa irratti raawwachuun hawaasa Oromoo hunda garmalee dararaa hamaa irraan gahaa kan jiru waraanni Impaayera Itoophiyaa godina Lixa Shaggar Aanaa Bargaatti jiraattota hidhuu fi ajjeesuu ammeessee jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaan loltoonni Abiy Ahmed leellisan Aanaa Bargaa ganda Iluu Toosinyi jedhamurra namoota maqaan isaanii Bagaashaa Kabbadaa, Galaana Haayiluu, Tasfaayee Hayyii, Addee Asmaruu Hurrisaa, Takilee Bayyanaa, Lammaa Birruu, Malkaa Tulluu, Obbo Baayisaa Tolaa, Obbo Asaffaa Kaasaa, Zaruun Taaddasaa fi kanneen kana fakkaatan badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf waboof heeruu laattan jechuun gaafa waxabajji 18/2024 mana isaanii keessaa qabamuun waajjira poolisiyoonichaatti hidhanii dararaa jiraachuu fi hidhamtoota kana keessa Obbo Baayisaa fi Obbo Asaffaan maanguddoo ganna 70 ta'uu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Haaluma wal fakkaatuun sirni Oromummaa dheeffatee mormu kun ganda Dirree jedhamurraa nama maqaan isaa Darajjee Araddaa jedhamu sababa tokko malee Oromummaa isaa qofaaf qabuun reebicha hamaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaa oonichaatti darbachuu dabaluun ibsaniiru. Kana malees gaafa waxabajji 23 2024 Aanaa Bargaa ganda Deebisaa jedhamurraa nama maqaan isaa Bokonaa Lammaa jedhamuun beekamu badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo quba qabda waan ta'eef lafa isaan jiran nu geessi jechuun waraanni faashistii Abiy Ahmed ukkaamsanii qabuun gara magaalaa Anichaatti fuudhanii erga deemanii fuula uummataa duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii allayyaatti gatu jiraattonni gandichaa heeran. Ji'oota tokko oliif hidhanii waajjira poolisiyoonichaatti dararaa turuun namoota maqaan isaanii Gammachuu Dirribaa fi Asnaaquu Magarsaa jedhaman achi buuteen isaanii dhabamu jiraattonni dubbisuuf dhaqanii dhaban arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Manasibuutti waraanni maafiyaa PP mana hawaasaa gubuun dhaga'ame. Jaalarbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkee ajjeesuun, hidhuun, saamuun, manarratti gubuun, ari'ee fi qabeenya irraa godaansisuun dararaa ulfaataa ta'e kutaalee Oromiyaa adda addaatti jiraattota irraan qaqqabsiisuun namoota hedduutti jireenya dheessuun kan beekamu yommuu ta'u, loltoonni Impaayera Itoophiyaa gocha isaa kana dhiisuu diduun godina Lixa Wallaggaa Aanaa Manasibuutti mana hawaasaa gubuun ibsameera. Guyyaa kaleessaa jechuun gaafa waxabajjii 26 2024 naannoo sa'aatii 5tti Aanaa Manasibuu ganda Kaarra Waayyuu Abboo irraa nama maqaan isaa Tsaggaayee Bantii jedhamu jalaa waboo asitti yaalte qorichoota dhiyeessiteef jechuun mana qorichaa inni qabu jalaa gubanii barbadeessan jechuun jiraattonni gubachuu manichaa ijaan argan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Oonichatti murnoonni biltsiginnaa hawaasa nagaarratti tarkaanfii reebichaa, saamicha, hidhaa fi ajjeechaa garmalee ammeessanii jiraachuus itti dabaluun eeraniiru. Garooduu keenyaa biyya laatii argannetti yeroo dabarruu sodaa fonqolcha mootummaa dabalaa dhufeen humnoonni waraanaa Booliiviyaa magaalaa Laapaas keessatti socho'aa jiru. Jaalimoon Faayisaa bal'ina isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Loltoonni hidhannoo cimaa qabanii fi konkolaattonni hidhannoo qaban Pilaazaa Muuriiloo keessatti walitti qabamuun isaanii mul'ateera. Pirezidaantiin Booliiviyaa Luis Arce Roobii kaleessa kutaalee waraana tokko Laapaas keessatti sochii sirnaan hin sochoone jechuun kan balaaleffatan yoo ta'u, hoogganaan duraanii Ivo Moraales jeneraal olaanaa fonqolcha mootummaa dabatateera jechuun himataniiru. Loltoonni hidhannoo hedduu hidhatanii fi konkolaattonni hidhannoo qaban giddugala magaalaa guddoo biyyattii Pilaazaa Muuriiloo keessatti walitti qabamuu isaanii viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodame ni mul'isa. Hooggantoonni humna waraanaa sadan mufannaa keenya ibsuuf dhufaniiru. Kaabineen ministeerota haaran ni jiraata. Wanti jijjiiramus ni jiraata.
garuu biyyi keenya kana booda akkasitti itti fufuu hin dandeessu jechuun Jeneraal Juan Jose Zuniga buufata TV biyya keessaa tokkotti himaniiru. Lamaanuu sochii sooshaalistii keessatti tokko ta'anis ifatti aarsee waliin kan gargar ba'an Moraales deeggartoota isaa diimokiraasii biyyaalessaa akka deeggaraniif sochoosuu beeksisaniiru. Zunigaan fonqolcha mootummaa geggeessuu barbaadu jechuun himate waamicha daandii cufuu dabalatee hojii waliigalaa dhaabuu labseera. Moraales akka jedhanitti humni waraana diimokiraasii cabsuu fi namoota sodaachisuu hin eeyyamnu jedhe jechuun miidiyaaleen gabaasaniiru.